Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Harariitii fi dhaggeeffattoota FM Hararri tokkoo fi tokko tuqaa afurii. Namoota tokko kan waan gaafatame yookaan ammoo waan haasawamaa jiru yookaan waan ja'amaa jiru osoo sirriitti hin caqasin osoo addaan hin baafatin dafee dubbachuudhaaf yookaan ammoo deebii laachuudhaaf jarjaru baay'eetu jira. Dandeettii waa caqasuu yookaan ammoo waa dhaggeeffachuu keenya madaaluudhaaf gaafiiwwan garagaraa kanneen dandeettii waa caqasuu yookaan ammoo waan takka sirriitti caqasanii deebii sirrii laachuu keenya madaaluu qopheesseetiin jira. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kanneen magaalaa Harra keessa jiranis naannoo'ee gaafadheetiin jira. Gaafiin jalqaba isaaniif qopheessee isaan gaafadhe taphataan kubbaa miilaa beekamaan FIFA jedhamu biyya tamiif taphataa lakkoofsi inni uffatee taphatu hoo meeqa jeetiin gaafadhe. Mee maal jedhanii deebisan walumaan hordofnu. Gaafii kana hin beekne. Kana hin beekne. Oromiyaaf taphata. Lakkoofsisaa meeqa ni beektaa? Lakkoofsa hin qabu. Lakkoofsa 11 Meesi. Tapha kubbaa miilaa hedduulleen hordofu garuu taphataa beekamaa kubbaa miilaa addunyaa kan inni beeku Roonaaldoo Kiristaanoo Roonaaldoo. Fiifaan dhaaba kubbaati malee taphataadha. Gaafiin lamadaa kana jetti. Guyyaa kaleessaa biyya Afrikaa takka keessatti kirkira lafaa uumameen xayyaarri nama 30 fe'atee samiirra balali'aa ture garagaluudhaan namni 30 du'ee jira. Biyya tamitti balaan kun uumamuu danda'e jee gaafadheetiin jira. Mee maal jedhanii deebisan? Walumaan haa hordofnu. Odeeffannoo kana hin dhageenye. Feesbuukni waan cufamee jiruuf odeeffannoo irraa wal bataanii jiru. Odeeffannoo kana hin dhageenye. Nageenye kan be Amerika Miidiyaa hordofee quban qabaanne jechuudha hin dhageenye. Abbaan Mahammad ijoollee 4 qaba. Inni tokkoffaan Ahmadii, inni lammaffaan immoo Jamaalii, inni sadaffaan immoo Yuusufi, inni afuraffaan eenyu jeetiin gaafadhe. Mee maal jedhan? Walumaan haa hordofnu. Jamaali. Kanaaf tokko Jamaali kan hangafni jechuudha. tokko Abiyyi. Tokko Mahammadiga. Gaafiin afuraffaa kana jetti. Abbaan kee maallaqa si kennee magaalaa dhaqiitii eessuma keetiif akkasuma obboleessa haadha keetii akkasuma soddaa isaatiif kophee biti jeessi erga. Kophee meeqa bittee deebita jeetiin gaafadhe. Kophee takka. Kophee lama. Eessumaa fi obboleessa ummaa diyyaatii fi soddaan isaatis tokkuma waan ta'eef kiyyaa wajjin lama jechuudha. Kophee ja'an bitee gala. Kophee sadii ka. Takkaan bitee gala. Takkittiin soddaan isaatis obboleessummaa qayyaa sun waan obboleessummaa qayyaa sunis isum hundinuu isuma waan ta'eef takkumaan bitee gala jechuudha. Egaan daawwattoota televezyiinii Hararii akkasumatti illee dhaggeeffattoonni FM Harar 101.4 sagantaan har'aaf jenne kanuma. Akkuma hordoftanitti gaafiin daawwattoota yookaan ammoo dhaggeeffattoota keenya gaafadhe gaafii jajalloo, gaafii sirrii hin ta'in, gaafii sobaati. Garuu immoo isaan deebii isaan fakkaatti deebisuudhaaf yaalii godhaa turan. FM Harar 101.4 akkasumallee televezyiinii Hararirraa sagantaaleen bashannanaa kanneen hafan itti fufanii kan isin waliin turee ana faamii zaadiin ture turtii gaarii.